Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Waboona leellaa gaggeessuun hedduu ajjeesee meeshaa waraanaa hiikkachuu isaa hime. Waboona leellaa gaggeessaa jiruun milkaa'ina gonfataa akka jiru gabaasuu itti fufeera. Kanaanis ajajni giddu galeessa waraana Itoophiyaa Jeneraal Hundisaa marii gaggeessuun dhaga'amaa yeroo jirutti haleellaa raawwachuu isaa gabaase. Haala nageenyaaf lolaa irratti adeemaa jiru akkamiin qolachuu akka danda'amu irratti hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa ajajni giddu galeessaa kaleessa marii gaggeessaa turaniiru. Yeroo isaan mari'ataa jiranitti waboona ammoo giddu gala Oromiyaa keessaa haleellaa gaggeessuun meeshaa waraanaa akka irraa hiikkate ibse. Kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota mootummaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa ibseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda Oofuu keessa tarkaanfii fudhateen humnoota waraanaa mootummaa hedduu ajjeesuudhaa fi kaan madeessuu isaanii ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate kanaan loltoota mootummaa 60 battalatti ajjeesuun madoo konkolaataa 3 gaggeessuu isaa ibseera. Kana malees loltoota bilisiginnaa 5 ammoo booji'uu isaa hime. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo qawwee hakiima 35 bireena 1 fi diishqaa 1 irraa hiikkachuu isaa himeera. Kanatti dabalataan waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gindabaratii fi Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessatti kaleessa gaggeessaa akka oole himameera. Gabaasni waboo kun yeroo bahetti ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa marii eegaluu himameera. Mariin dhimmoota waayitaawaa biyyaalessaa fi naannoo irratti gaggeeffameera ka jedhe raayyaan ittisa biyyaa fuula feesbuuk isaa gubbaan kaleessa afaan Amaariffaan katabeera. Gabaasichi akka jedhetti mariin hojjettootaa fi qondaaltota olaanoo ajaja giddu galeessaa hirmaachise haala yeroo fi waraanni akkamitti shira humnoota alaa fi keessoo biyya keenyaa tasgabbii dhabsiisuuf tataa jiru fashaleessuun danda'amu irratti xiyyeeffachuun gaggeeffameera jedhe. Akka gabaasicha irraa hubatamutti lola waboo fi humnoota kaan irratti banaa jiran akkamiin qolachuu akka danda'an mari'ate. Itoophiyaan qaamota nageenya hin barbaanneen jeeqamaa jirti. Kana qolachuuf kutannoon hojjechuun nu gaafata jechuun ajajaan ajaja giddu galeessaa Leetinaal Jeneraal Zawudee Balaay akeekkachiisaniiru. Gama kaaniin marii kana irratti Jeneraal Mokonnon akka jedhanitti ajajni giddu galeessaa naannolee Itoophiyaa biyyoota ollaa daangessan keessatti hojiiwwan seeraan alaa hordofuuf xiyyeeffannoo addaa kennuu qabaa jedhan. Naannoo itti bobba'ee ilaalcha keessa galchuun raayyaan ittisa biyyaa kanaan dura muuxannoo hedduu qabuu fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf ciminaan kan hojjete yoo ta'u ammas wareegama kaffalee biyya isaa eeguu akka qabu dhaamaniiru. Itti aanaan ajaja giddu galeessaa loojistikii Meejer Jeneraal Mulaatuu Jalduu gama isaaniitiin ajajni giddu galeessaa nagaa naannoo sanaa mirkaneessuuf qophii ta'uu ibsan. Raayyaan waraanaa loogii siyaasaa irraa bilisa ta'uu nageenyaa fi mirga uummataa akka kabaju akkasumas gatii fi fayyadamummaa biyyattii mirkaneessuuf dirqama isaa baataa jira jedhan. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa kun akkanaa jedhan malee waraanni biyyattii ka paartii ta'uun uummata ajjeesuuf dararuudhaan irra deddeebiin himatama. Inumaa paartii biyya bulchuu aangoo irratti tiksa jedhamuun komatama. Oduu keenya itti aanuun Wallagga Bahaa kiiramuutti uummanni Oromoo weerara faannoo baqatee beelladoota isaa uffatee godaanaa jira jedhan. Lola dhaabbataa waggootaaf faannoon itti baneen miidhamaa akka jiru Oromoon Wallagga Bahaa weerara lola kanaaf jecha qe'ee isaarraa godaanaa jira jedhan. Inumaa hawaasa kana bakkatti deebisuuf nageenya isaa eegsisuuf mootummaan fedhii dhabuun hawaasni kumoota dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee ofirraa akka buqqa'an taasisaa jira jedhan. Kanaanis godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti weerara finxaaleyyii Amaaraa bananii jiran baqachuun jiraattonni baadiyyaa beelladoota isaanii uffatanii baqataa jiraachuu dhaga'ame. Aanaa Kiiramuu gandoota baadiyyaa keessatti muddee 8 bara 2025 irraa eegaluudhaan weerara humnooti finxaaleyyii Amaaraa daangaa qaxxaamuranii seenuun jiraattota naannoo sanaa irratti dhukaasa bananiin hawaasni qe'eef qabeenya isaa dhiisee baqataa akka jiru himame. Humnootiin finxaaleyyii Amaaraa faannoon deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraa fi bulchitoota aanaa Kiiramuu tokkoon deeggaramanii daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun lubbuu namoota nagaa balleessuun qabeenyaa uummataa irra deddeebiin saamuun dhaga'amaa ture. Humnoota gara jabeenyaan fakkaataa hin qabne kana uummata irraa deebisuuf mootummaan naannoos ta'e mootummaan federaalaa tattaaffii taasisuu dhabuu naannoo deeggarsa faannoof taasisuudha jedhame. Kanaanis hawaasni komii qabu dhiyeessa. Amma ammoo inumaa qaama dirmatuuf dhabuu isaa mirkaneeffachuun humnoota kana baqachuun murteessuu gabaasni bahe kun hubachiiseera. Suuraalee miidiyaa hawaasaan qoodamaa turan irraa akka hubatametti hawaasni loonii beelladoota isaa uffatee qe'ee baqataa utuu jiru agarsiisa. Haalli kun ammoo fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa guddoo dheekkamsiiseera.
Oduu keenyatti aanuun adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo irraa akka hin haqamne qofaaf filannoo irratti akka hirmaatu beeksise. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo haalli naannichaa filannoo banaa miti jechuun guutummaa Oromiyaa keessatti filannoo gaggeessuun akka hin danda'amne himuu itti fufaniiru. Paartileen siyaasaa Oromiyaa keessatti lolli hammaataan adeemaa utuu jiru waajjiraaleen keenya cufamaa, miseensonni keenya ajjeefamaa fi hidhamaa utuu jiranii filannoon adeemsifnu hin jiru jedhu. Inumaa danqaa mirga sochii naannichaa keessa jiru balaa waraanaa adeemaa jiruuf kaan irratti biyyattiin jeequmsa furmaata maseene keessa seentee utuu jirtu filannoof qophaa'aa jirti jedhan. Haala amma mul'atu kanaanis godinaalee Oromiyaa mara keessatti filannoo gaggeessuuf danqamuu himu. Ta'us seerri boordii filannoo waggaa 2 irraa humnaan akka haqaman taasisa waan ta'eef boordii irraa akka hin haqamne qofaaf dorgomaa jiraachuu isaanii ibsan. Filannoo gaggeessuuf itti gaafatamummaa akka qabu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhibbana guyyaa filannoo beeksisuun isaa akka yaadatamu. Yeroo boordiin filannoo qophii taasisuu jabeessetti komiin paartilee siyaasaa mormituu dabalaa dhufeera. Paartilee siyaasaa mormitootaa filannoo biyyaalessaa 6ffaa waggaa 5 dura gaggeeffame sababa rakkoo nageenyaaf jecha hirmaachuu akka hin dandeenye labsuun irraa hafuun isaanii akka yaadatamu. Addatti paartileen siyaasaa Oromoo kaafaa of abaa'uun filannoo san irraa qooda akka hin fudhanne himamaa ture. Dhaabbileen kunneen yeroo darbe filannoo irratti waan hin hirmaanneef miilanas filannoo irraa kan hafan taanaan boordichi akka haqu seerri ajaja. Kana ooluuf kaafaa'uun gama isaan magaalaa Finfinnee qofaa keessatti akka hirmaatu eereera. Akka jaarmiyaan siyaasaa kaafaa'u jedhetti Oromiyaa keessatti bilisaan sochoonee imaammata dhaaba keenyaa uummata barsiisuuf hiree hin arganne inumaa miseensotaaf hogganoonni isaanii dararamaa jiraachuu eeruun haala akkasii keessatti filannootti deemuun balaadhaaf nu saaxila jechuun filannoo baranaa magaalaa Finfinnee qofatti akka gaggeessu hime. Filannoo irratti hirmaachuun ammoo mootummaa dararaa geessaa jiru kan humnaan aangoo qabateef beekamtii kennu akka ta'e himeera. Kanaaf naannoo magaalaa Finfinnee qofatti ofitti seera guutuuf filannoo irratti akka hirmaatu hime. Gama isaan ABO'nis seera boordii filannoo isaa eeguu qofaaf filannoo irratti kan hirmaatu ta'uu beeksiseera. Akkaataa boordii filannoo irraa isaa haquu hin dandeenye qofaa irratti fuulleffatee kan hojjetu ta'uu kan hime ABO'n filannoo guutuu taasisuuf hiree akka hin qabne eere. Waajjiraaleen dhaabichaa hedduun cuccufachaa jiraachuu kan himu ABO'n danqaawwan ulfaataa akkanaa keessatti filannoo guutuu gaggeessuu hin dandeenyu jedheera. Yeroo ammaa kanas waajjira tokkittii Finfinnee Gullalleetti argamtu qofaa qabaachuu kan eeru ABO'n kaan isaanii jalaa cufachuu ibseera. Oduu keenyatti aanuu namni waboo fakkaatee uummata saamaa tureedhaa waggaa 5 adabame. Saamicha Oromiyaa keessaa daangaa dhabaa jiraachuu kan himatu uummanni namuu bakkaa bakkatti meeshaa hidhatee uummata akka saamu himama. Inumaa kana ammoo muka irraa waan qawwee fakkaatu tolfachuun bakkeewwan hedduutti saamicha raawwatu jedhamuun miidiyaaleen mootummaa irraa gabaafama. Taatee kanaan kan himataman irra jireessaa waraana sanyii Nagaasaa waliin galan ta'uu Jawaar dabalatee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa himaa turaniiru. Loltoota bosonaa galan kana akkaataa isaan uummatatti dabalamuu danda'aniif deebisanii dhaabuu irratti hojjechuuf gama mootummaan hanqinni jira jedhama. Akka kanaan tibbana dargaggeessi uummata naannoo isaa waboo fakkaatee saamaa ture qabamuu dhaga'ame. Taateen godina Wallagga Lixaa Najjootti raawwate kanas qaamni seeraa hordofuun seeraaf dhiyeessuun gabaafameera. Himatamaan maqaan isaa Ifaa Daggafaa Abdiisaa jedhamu godina Wallagga Lixaa Najjoo ganda guutee Diillaa bakka addaa Qicuu jedhamee waamamutti halkan waboo fakkaatee hawaasa saamaa ture jedhan. Uummanni saamicha irra deddeebiin irra ga'u hordofuun qaamni isaan saamu kana laalaa dhufe akka hin taane hubachuun shakkuu jalqabuu isaa eeran. Kanaanis eeruu poolisiif kennuun shakkamaan kun akka to'atamu taasisuun manni murtiidhaa waggaa 5tti murteessuun gabaafameera. Lola Oromiyaa keessatti adeemaa jiru da'oo godhachuun caasaan mootummaa utuu nafin annatti bobba'utu himama. Inumaa kaffaltiin mootummaaf raawwatamullee hanga gubboon adeemsiisaa raawwatamutti ga'eera jedhan. Anna akkanaa irratti xiyyeeffachuun mootummaa ammas miidhaa uummataa ittisuuf akka hojjechuu qabu dhaamameera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.